Guddinni teekinooloojii namoota jaarraa 21ffaa keessa jiraachaa jiran, barattoota jaarraa 21ffaa keessa barnoota barachaa jiraniif akkasumas lammiilee addunyaarra jiran maraaf carraa dhaloonni kamuu kana dura hin argatin isaaniif laate. Keessattuu barattoota haala gaariin fayyade. Barattoonni wantoota barumsaaf isaan barbaachisan kanneen akka kitaabotaa, yaadannoowwan gaggabaaboo, waraabbiiwwan bifa sagalee fi suur-sagaleetiin jiran haala salphaan argachuu akka danda'an isaan taasise. Bilbila yookaan koompitaraa fi intarneeta fayyadamanii wantoota isaan barbaachisan mara intarneeta irraa buufachuu, dubbisuu fi daawwachuu danda'an. Akkasumas wantoota kanatti fayyadamanii dhuunfaa isaaniitiin barnoota if barsiisuu danda'an. Osoo barsiisaa tokkotti hin haajamne jechuudha. Barsiisaa biyya alaa jiru, barsiisaa mana barnoota olaanaa barsiisu, mana taa'anii viidiyoo isaa buufatanii jalaa barachuu danda'an. Akkasumas intarneeta, bilbilaa fi koompitara qofatti fayyadamanii dhuunfaa isaaniitiin if barsiisuu danda'an. Kana malees barumsa biyyoota gurguddatanitti kennaman kan jireenya namaa haalaan jijjiiruu danda'an mana jireenya isaanii taa'anii intarneetaan oonlaayin hordofuu akka danda'an teekinooloojiin carraa uumte. Kana jechuun barattoonni barumsa isaanii sirriitti hordofuu fi akka gaariitti milkaa'uuf bu'aawwan teekinooloojii kanneen akka koompitaraa, taabileeta, bilbilaa fi intarneetaa fayyadamuun hedduu barbaachisaadha. Isaaniin ala barnoota sirriitti hordofuun hin danda'amu. Miidhaa qaban jedhanii wantoota kanneen irraa guututti fagaatanii guutuu dhiisuun hedduu ulfaataadha. Garuu wanti beekamuu qabu meeshaaleen teekinooloojii kunneen yoo kaayyoo fi to'annaa malee itti fayyadaman miidhaa gurguddaa fiduu danda'an. Ilmi namaa isaan kana itti fayyadamuudhaaf kan hojjete ta'us isaan kaayyoo hojjetamaniif qofa hin oolan. Hundi isaaniitu meeshaa qara lamaati. Yoo sirnaan itti hin fayyadamne nuuf muruu, nu fayyaduu dhiisanii nu miidhuu danda'an. Yoo sirnaan itti fayyadamne immoo wantoota barbaannu ittiin muruu dandeenya. Yoo to'annoo fi daangaa malee akkanumatti itti fayyadamne garuu nu muranii kaayyoo keenyarraa booda nu harkisu, fayyaa keenya miidhuu, jireenya keenyaa fi hariiroo keenya illee balleessuu ni danda'an.